Mallattoo keessan qofaa fayyadamuudhaan bilbila keessan qollofachuu dandeessu. Aappii kana eessaa akka argattan isinitti agarsiisa. Pileestoorii bilbila keessanii irra kilikii gochuudhaan gara keessaa seentu. Gara keessaa akkuma seentaniin bakka sarchii irratti gestar lock screen jettanii barreessitu. Akkanatti akka iskiriin irraa argattan kanatti erga barreessitaniin booda sarchii gootu. Akkanatti sarchii gaafa isin gootan akkanatti appilikeeshinii firiidhaan pileestoorii gubbaarraa argamu isinii fida. Irra kilikii gootanii install godhattu. Uninstall godhee waan hin jiruuf open goonee gara keessaa seenna. Open kun gootanii bantaniin akkanatti add gestar jedhee isinii fida. Irra kilikii gootanii gara fuulduraatti deemuun mallattoo yookiin jalqaba qubee keessanii akka hin dagannetti barreessitu. Ammas irra deebitanii konformi gootu. Kanaan booda piinii lakkoofsa dijitii 4 piinii hin daganne lakkoofsa dijitii 4 barreessitu. Irra deebitanii ammallee konformi gootanii gara fuulduraatti deemtu. Ammas permiishiniin isinii fidu kana okay gochuudhaan permiishinii isaa on gootanii gara fuulduraatti deemuudhaan gara fuulduraatti akkuma deemtaniin get started kan jedhu kanatti kilikii gootanii kanaan booda keessaa baatu. Akkuma keessaa baataniin mallattoo ammaa irratti barreessuudhaan paatarnii bilbila keessanii banachuu dandeessu. Itti fayyadama.